Ergaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota kubbaa miilaa hundaaf akkuma beekamu yeroo hundaa taphattoota bebeekamoo ta'an akkasumas sadarkaa addunyaa irratti fudhatama kan qaban kan baay'ee yeroo taphatan nama gammachiisan torbaniin akka isinii qabachaa ture ni yaadattu. Guyyaa har'aa kana ammoo taphattoota kuwaasii waliin mijeessuudhaan akka Pirimeer Liigiitti kan beekamtu Heerikeenii fi Soon qabannee isinii dhiyaanna. Soon taphataa beekamaa goolii galchuun itti ulfaanne akkasumas Heerikeen ammoo tapha kuwaasii mijeessee kennuun itti ulfaanne taphattoota ajaa'ibaa kana yoo daawwatan garuu ga'umsi isaanii baay'ee kan nama gammachiisu. Mee ilaala akkaataa isaan itti walii ba'anii fi akkaataa isaan itti walii beekan yeroo Heerikeen kuwaasii Sooniif mijeessee kennutu ammoo Soon akka waan nama sammuu qabutti yookaan sammuu isaatiin taphatutti kan wajjin beekanii kan taphatan jechuudha. Heerikeen ammoo ga'umsi inni bara kana agarsiisaa jiru kun Dibroonaa yookaan taphattoota akka Dibroonaa tapha kuwaasii mijeessuudhaan kan beekaman Pirimeer Liigii keessatti nu dursa jedhamee yaadamaa jira akka xiinxaltoonni kubbaa miilaa kennaa jiran jechuudha. Soon Heung-min taphataa kun Tottenham Hotspur keessatti ga'umsa inni agarsiisaa jiru ammoo baay'ee kan nama gammachiisu akkasumas deeggartoota isaa biratti fudhatama guddaa kan qabudha. Taphataan sarara fuulduraa Heerikeen kun taphataa Ingilaand ga'umsi inni baay'ee kan nama gammachiisu ammoo qabaata. Akkaataan itti mijeessee kennuu fi ammoo gooliiwwan bara kana keessaa 200 ol akka Tottenham keessatti kan galchee walii galatti jechuudha. Kanaaf taphataan Heerikeen ga'umsi inni baay'ee agarsiisu kun kan nama gammachiisu akkasumas fudhatama guddaa kan qabu taphataan Soon Heung-min akkasumas goolii galchuudhaan kan nama gammachiisu jechuudha. Yeroo ammaa fakkeenya kuwaasii kana yeroo ilaaltan akkaataa inni itti kennee fi akkaataa inni itti biyyoo ilaaltan ilaalamee sirriitti ilaaluu qabdu bakka tana. Akkaataa inni itti keessa deemee yeroo ammaa kana taphattoota baay'ee kan dursan jechuudha. Yeroon akkasitti keessa fiigee dabru fiigichaanidhaanis taphataan kun ga'umsa baay'ee kan qabu akka fedhetti kan fiiguu danda'u akkasumas akka fedhetti kan caraan shashawwaduu danda'u yookaan zoorsisuu danda'u taphattoota jechuudha. Inni garuu yeroo yaada kennu keessatti ga'umsi kiyya kun baay'ee na gammachiiseera jechuudha. Fuulduraaf ammoo nan fooyyeffadhee taphattoota baay'ee kan galateeffate jechuudha. Yeroo inni kennu ilaalmee Heerikeenis akkaataa inni ittiin bahuu fi akkasumas Soon Heung-min asiistii baay'ee yookaan afaan Ingiliffaatiin kan asiistii jedhamu san haala mijeessee haala ibsan kan nama kennaa ture jechuudha. You're stuck in a nightmare, but you keep doing it for the thrill. Well, this is reality, you only live it once. Ergaa dhaggeeffattootaa fi jaalatamtoota kubbaa miilaa taphataan sarara fuulduraa Heerikeenii fi Soon akkaataa isaan kuwaasii itti walii mijeessan akkasumas goolii ittiin galchaa jiran kun kan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Taphataan Heerikeen kun ga'umsi isaa kun kana kan deematee sadarkaa gara jijjiiramee kun ammoo gooliiwwan baay'ee akka galchuudha akkasumas riikardii addunyaa akka cabsu kun gaaffii hin qabu. Soon Heung-min fi Heerikeen akka riikardii Pirimeer Liigii cabsuudhaaf Laampaardii fi Droogbaan 36 kan dursoo ta'uu isaan ammoo Soonii fi Heerikeen 33 sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu. Soon. Taphataan kun miila lamee akkaataan itti kuwaasii ittiin xumuru fi akkasumas akkaataan ittiin deemu kun baay'ee kan nama gammachiisu. Soon lalamee sirriitti lalamee akkasuma kana kan taphatu.
I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. Ergaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya yeroo hundumaa torbaan taphattoota babbeekamoo akkasumas goolii ba'ee galchuudhaan daawwattoota biratti fudhatama qaban akka isaan isin ta'u jechuudha. Turtiin keessan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan dagatinaa. Hojiin turuu jechuudha. Horaa bulaa.